Hi guys, akkamoottan fayyaa keessanii hundumti keessanii fayyaa koodha. Hordoftoota chaanaalii Tigist Tube har'a juusii hojjenna, strawberry juice waliin hojjenna. Akkuma argaa jirtanii kun aannan qopheeffannee milk qopheeffannee irraa isaan immoo strawberry qopheeffannee jira. Saraan immoo damma yookiin asal qopheeffannaa isa boodaan hojjannaa jechuudha. Warri hojjechuu barbaadan ilaaltanii hojjechuu hin dandeessanii isiniin jedhan buleewwan koo amma karaa hojii eegallaa. Dursinee aannan kubbaayyaatti naqannaa. Isa booda aannan naqannee booda aannan burcuqqootti naqannaa. Isin haga isin ta'uu ilaaltanitti godhachuu hin dandeessanii aannanis hundumaa jechuudha. Dammallee haga isiniif ta'u laafanii godhachuu hin dandeessanii akka baay'ina namaatiin jechuudha. Burcuqqoo lama itti godhamaa fi baay'inatti gatee jedhee fi akkasumas strawberries baay'ee hin barbaadu ani. Amma immoo damma itti godhannaa strawberry itti goonee damma eegatti godhannee booda safooda hin daakna. Damma sani baay'ee hin barbaadu gatii ta'eefidha. Xiqqooma itti godhee isin garuu akka haga isin ga'u ilaaltanitti godhachuu hin dandeessu isiniin jedha buleewwan koo. Amma waliin daakna. Qodaatti waliin galabbannee waliin ilaalaa jechuudha. Hi guys, kana hojjannee burcuqqootti naqnee jirra. Kanatti hojjechuu hin dandeessanii isiniin jedha. Akka addaachuu hin barbaanne yoo barbaadan immoo strawberry itti baay'isuu hin dandeessanii. Kun baay'ina aannan gatii barbaadamuuf itti akkas godhee isin immoo strawberry itti baay'istanii diimessuus hin dandeessu isiniin jedha. Viidiyoo kana haga dhumaatitti ilaalaa, like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Obboleewwan koo galatoomaa waan na daawwattaniif.